Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan gooftaa lafaa fi mana jirtan kallattii jirtan hundatti isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun karaa maatii kootti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan isin affeereen jira. Isiniin jedha asumaan obboloota koo jaalatamoo fi qaqqaalii kan taatan hundumti keessan ilmaan Oromoo guddaan isin jaaladha, iddoo guddaan isiniif qaba. Like, share gochuun hanga dhuma viidiyoo kootti na waliin ta'aa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon mata dureen koo kana narraaf qabadhee dhiyaadhe dhiirota amaloota dhiirota bultiif yookiin gaa'ilaaf hin taane argisiisan keessaa isa muraasa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis maalidha yoo jettan tokkoffaa irratti dhiirri sobaan yeroo mara sitti kakatu. Dhiirri sobaan yeroo hunda sitti kakatu jireenyaaf naaf ta'etti gonkumaayyuu hin filatinis hin eeggatinis. Har'a si sobee boru immoo yoo dhiifama kasiin jedhu ta'e inni boruuf sanuma. Namni si sobu immoo yoomuyyuu jireenyaaf naa ta'etti hin eegin. Lama, dhiirri yeroo baay'ee si bira taa'ee dubartii biraa jechuudha. Si bira taa'ee mukni eebeluu sun akkasi, ishee sun akkana, bareedinsa ishee si cinaa taa'ee dinqisiifatu, ishee sun akkana nama siin jedhu tasuma gonkumaa isa sanillee jireenya keetiif filate. Maaliif osoo jaalala kee qabaatee, osoo jaalala siif onni irra qabaatee sumatitti mul'ata fuuldura isaati malee nama biraa si cinaa taa'ee dinqisiifatu. Nama biraas cinaa taa'ee ishii sun akkana hin jedhu gonkumaa. Bareedduun isaatillee suma ta'a, fokkuun isaatillee suma ta'a malee haati ormaa bareeddee faadha lamaan taatu jedhee Oromoon. Kanaafuu haga feetis bareeddu, haga feetis waan feete taatu ishee masantu haadha manaasaa haadha warraasaa ta'a malee bareedduun ormaa sun dhufte haadha manaa hin taatuuf. Kanaafuu dhiira si cinaa taa'ee dubartii biraas irratti dinqisiifatu gonkumaa jireenya keetiif hin eeggatin. Sadi, dhiira yeroo kamuu fedhii isaatiif wanta kamuuyyuu dursee haasa'u jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo silkiidhaan olii haasoftan wanta biraa waa'ee jireenyaa haala tokko osoo haasofne waa'ee biraa waa'ee fedhii maal dursee si gaafatu gonkumaa jireenyaaf naa ta'etti hin eegin. Akkasii suni karaatti si gatuuf fedhii daqiiqaa 5 malee jireenya kee boruutiif jetteen eeggatin nama akkasiisan. Osoo nama jireenya boruutiif naa taati jedhee si faana kan deemu ta'uu ta'ee borusti yimaa'isa dhaqxe jedha waa'ee kana sitti naasa'u. Kanaafuu fedhii kee situ hooggana malee fedhiin kee sin hoogganu. Miira kee situ hoogganuu danda'a malee miira kee si hoogganuu hin danda'u. Wanti kamuu akka abbaan itti of qabee fi akka abbaan of godheedha. Kanaafuu dhiira waa'ee akkasii si gaafatu. Dhiira waa'ee akkasii si faana haasa'u ta'u. Dhiira waa'ee akkasii yeroo ati haasoftu waa'ee miira keessa galu. Nama akkasiitis jireenyaaf naa ta'etti gonkumaan eegi. Maaliif kan biraa faana haasa'u mukni akkasuma ta'uu danda'a yookiin jechuu kiyya dhiifama. Kanaafuu dhiira akkasiitillee gonkumaa jireenyaaf naa ta'a boru jireenya wajji godhettee tasumaan eegin. 5, dhiira dubartii biraa osoo si faana jiru dubartii biraa wajjin hariiroo uumee dogongoree tanaana wanta akkasii san raawwadhe guyyaa sannan dogongoree dhiifama naaf godhisiin jedhu tasumaayyuu dhiifama sin godhiniif tasumallee jireenya boruutiif naata. Garuu dhiifamas gootuu fi namni mooyutuu laphee dhiifama hin qabne yoo bultoo seexanaa ta'e malee ilma namaa ta'e namni dhiifama namaaf hin goone hin jiru. Dhiifama godhiif. Dhiifama immoo waaqayyoollee nama dhiifama si gaafateef dhiifama godhi jedha. Amantiin kamuu
dhiifama nama siin jedheef dhiifama godhedha. Dhiifama hin gootaaf garuu isa wajjin deebi'een akka duraatti jireenya godha. Isa wajjin akka duraatti tan jaalala uuma. Gonkumaa yaadin. Maaliif osoo jaalala kee qabaate osoo jaalala kee onneerra innaa osoo jaalala siif onneerra ka qabaatu ta'e siin ala innu nama biraa ilaalu. Hoggaa feetes turi haga barbaaddellee biyya namaatis turi suma taa'ee eega malee nama biraa wajjin hariiroo biraa uume dhiifama naaf godhii dogongoree ta'uu wanta akkasiisanitti seenee nama siin jedhu isheen akka sooftiititti inni achi darbee dhufe sunis obboleettii keeti sitti dhaga'amu. Gaafa manni beedu gubatu kiyyallee boru kanuma jedhii yaadi. Isheen inni achitti darbee dhufe sunis obboleettii keeti. Boru anis akkasittan darbama jedhii yaadi. Kanaafuu dhiirri wanta biraa hojjetee dhiifama naaf godhi nan dogongoraanan kana godhe siin jedhu garuu dhiifama godhiifi garuu jireenyaaf naa ta'a jettee nama akkasiititti tasumallee abdatin sin jedha. Amaloota dhiirota jireenyaaf hin taanedha. Amma immoo yuutuu amaloota dubartoota jireenyaaf yookaan gaa'ilaaf hin taane argisiisan keessa kan dhiirota shasinitti himeen jira. Kan dubartoota keessa tokkoffaa dubartii anumatu beeka jettu. Yeroo hunda ati hin beektu anumatu beektudha. Ati homaan beektu anatu sirra beeka jettu. Gonkumaa jireenya keetiif filatin nama akkasii. Lama dubartii faashina hordoftu yeroo mara hoggaadhaanis faashinii dhufu ji'aanis dhufu torbeenis dhufu qaniinis dhufu faashina hordoftu. Tasuma jireenya koo keessatti ishii waliinan jireenya godheettee yaadini atis ilmi dhiiraa jechuudha. Maaliif har'as faashinii dhufu ishii sanuma hordofti borus faashinii dhufu sanuma hordofti. Ilmi namaa tokko immoo akka jireenya ofiitti bulaa malee akka jireenya namaatitti hin bulaan gonkumaayyuu erguunis hin ga'u karaatti si hambisa. Kanaafuu dubartii faashina hordofturra of eegaa. Sadii dubartii akka hiriyyaatti hin bula jettu. Akka mana ishiitti osoo hin taane akka jireenya ishiitti osoo hin taane akka hiriyyaa ishii sanitti hin bula jettu. Hiriyyaan ishii kalee fooqi bitte atis dirqama fooqi bittuu qabda ka'ettu. Dubartiin akkasii gonkumaa jireenyaaf hin taatu. Maaliif ati akka hiree keetiitti bulta malee akka mana keetiitti bulta malee akka jireenya keetiitti bulta malee akka ollaatitti hin bultu. Hireen qooda rabbiiti. Hiriyyaan immoo kennaadha. Kanaafuu akka mana keetiitti buluuf yaade malee akka jireenya keetiitti buluuf yaade malee akka kaayyoof karoora keetiitti buluuf yaade malee akka ormaatitti hin bulettee yaadin. Akka ebeluutitti ragadaan luka nama cabsa akkuma morma nama dabsa akkuma jedhasanii akka ebeluutitti hin bula osoo hin taane akka kootitti hin bula jedhi ofitti kan amantu dubartii akkasii gonkumaayyuu jireenyaaf hin taati jettanii filatina. Maaliif ebelu akkas ta'e akkas ta'a ebelu akkana ta'e akkana hin ta'a. Sun gonkumaa jireenya kee diiga malee jireenya siif hin ta'u. Afur dubartii yeroo mara ala jettu osoo si cinaa teessu kan biraa laaltu osoo si cinaa teessu immoo yuutuu ijaan kara biraa qalbiin kara biraa taatu qaama si bira taa'a qaama si cinaa jirti garuu qalbii fi ijji ishii bakka biraa jiru yeroo mara ala laalu barbaaddu. Dubartiin akkasii ta'e tasuma gaa'elaaf yookaan jireenyaaf hin taatu. Maaliif yeroo mara ala namni jedhu jireenya ofiitillee hin godhatu. Kanaafuu qalbiin kees kama jirtu waliin ijji kees kama jirtu jireenyi keetis kama jirtu waliin. Dubartii akkasiiti kan jireenyaaf taatu malee dubartiin yeroo mara ala olii gadi ilaaltu gonkumaa jireenyaaf. Gaaffii shanaffaa amala shanaffaa soorii dubartii obsa hin qabne. Dubartiin obsa hin qabne illee gonkumaa jireenyaafis hin taatu jireenya sin godhatu.
jireenya jechuun obsa nama barbaachisa. Jireenya jechuun bu'aa bayii hedduu nama barbaachisa. Jireenya jechuun kan umrii kee hoggaa guutuu kennitee jiraattu malee daasii yookaan dukkaana argitanii yeroo sargii cidha minaamina dukkaana dhaabanii yeroo cidni sun addaan gale diigan. Daasii illee amma fakkeenyaaf gabaa keessatti guyyaa aduudhaaf jedhanii daasillee amma guyyaa aduudhaaf jedhanii ni dhaabbatu jechuudha. Garuu haga aduu sun taree ni diigama. Jireenya jechuun daasii yookaan dukkaana miti kanarra ijaartee boru diigdu. Jireenya jechuun ka umrii kee guutuu kennitee haga jiruu addunyaa tanarra jiraattu nama saffaana jechuudha. Kanaafuu osoo seenne duraa duuba kee ilaaluu qabda, dhaabattee of ilaaluu qabda, ani eenyu jechuu qabda, namni kun jireenyaaf naa ta'uu qaba jettee yaaduu qabda malee haga seente immoo obsa si barbaachisa. Kanaafuu dubartiin obsa hin qabne gonkumaayyuu jireenyaaf hin taatu. Kanaafuu obsa dubartii obsa hin qabnerraa of qosadhas of laalas jechuun barbaada. Kanaafuu asumaan mata duree kiyya goolabeen jira. Garuu gaafii wayiiti namni wayii na gaafatee ture obboleetti kan kooti. Isheenis akkuma nama kamiitu nan hojjedhaa, nan xarradhaa, nan jijjiirama itti biyyaa baate. Akkasuma isheen kun yeroo biyya jirtu gaa'ila godhatanii mucaa tokko godhatanii biyyaa baate. Mucaa kanammoo abbaa manaa ishee irratti gattee biyyaa baate. Inna ishiin biyyaa baate gaafa amata 2 guutuu wanti biraa raawwatamee dhageesse kara maatii ishiitiin. Maatiin ishii kun baay'ee tokko ni eegu jechuudha isa kana mucaa jechuudha. Maalirra oolaa maaliin akkamiin galanii ni to'atu. Maatiin micayyoo kanatti fidanii himanii micayyoon tun baay'ee aarte baay'ee aara keessa jirti. Inna mee obboloota koo osoo siin ta'e maal gootu? Maatiin mucaa kanatti deebitee nu ilmoo teenya siin hin jennu naan jedhan jechaa jirti. Isheen immoo inni kun immoo iyyutu dogongoree tanan dogongora guyyaa tokkooti wanti kun raawwate dhiifa manaaf godhii jireenya keenya akka duraatetti jiraannoo deebinee kottu gali jechaan jira. Isheen immoo iyyutu osoo jaalala koo ka qabaattu ta'e ilma soo barbaadde ilma hin qabda. Wanta akkanaa kana hin raawwattu. Jidduu isaaniitti kan uumame amma daa'ima biraa gara biraatirraa akka inni argate kan ishiin natti himte. Mee egaa obboloota koo osoo isin ta'e bakka kana buutanii osoo isin ta'e mee maal gootu? Sila maatii keessanirra tarkaaffattaniiti isa waliin deemtanii jiraattan moo sila mooyyutu isa kanaaf dhiifama gooteeti isa faana deebitee jiraatti moo akkuma maatiin ishii isarraa gorii osoo jaalala kee qabaate osoo ilmoo qabu wanta akkanaa sirratti raawwatu osoo ati biyya namaatti gubattu akkuma maatiin ishii jedhan kana isarraa gortee jireenya biraa jammarti moo dhiifama gootee fi isa wajjin deebitee jiraatti moo mee maal akka gootu baay'ee tokko anallee natti ulfaate guyyaa biraa ishii qabadhee isinii dhiyaachuu nan danda'a. Mee yaanni keessan koomenti jalatti naaf kaa'a. Isheen kun ammas kan jirtu biyya namaa keessa. Garuu inni mooyyatu biyya jira. Biyyatti wanta akkanaa kun raawwatame. Haga maatiin ishiitti himee innis immoo fidee itti himee jira ishiitti. Tasaasa'eeta akkanaa kana raawwadhe dogongora guyyaa tokkootiin dhiifama naaf godhinaan jedha. Maatiin immoo dhiifama gootee fi isatti deebite ilmoo teenya siin hin jennu si gonkumaa naan jedhan jechaa jirti. Kanaafuu mee osoo siin ta'e dhiifama gootanii fi isatti deebitanii isa hojii jireenya akka duraatis jiraattamu. Immoo yuutu akkuma maatiin ishii isatti hin deebi'in jedhaniin kana isarraa goortanii jireenya biraa jammartamu. Maal akka yaanni keessan jedhu koomenti jalatti naaf kaasiniin jedha. Asumaan dogongorri guyyaa tokko wanta gaarii ati hoggaa hedduu itti laffaate hoggaa hedduu hojjette akka balleessullee of akeekaa deema obboloota koo. Maaliif fedhii kee miira keessi hooggana malee inni sin hoogganu tasuma wanti kamuu akka abbaan of godhe. Kanaafuu waan tokko raawwachuun duratti
ani eenyu ani hojiin an hojjedhu kuni hoo jireenya koo boruuti irratti rakkoo maaliif fiduu deema immoo iyyuu kan jireenya haa ta'u kan nama haa ta'u karaa rabbiitti irratti hoo hagam naqaanes hagam immoo iyyuu uuma kooti walitti na buusa jenne ana holiinu wanta hojjennu kam dhaabbanne itti yaaduu qabna dhaabbanne ilaaluu qabna numatti dhufeef hojjechuuf fiiguu miti kanaafuu meegaa sin maal jettanii yaada keessan nagaa koomenti jalatti yaada keessan naaf barreessaa siniin jedha yeroo biraamoo YouTube bal'inaan haala mara ishii qabadhee sinii dhiyaadha siniin jedha isatti dhiifama gootee fi abba manaa shiitii